share godha share walif godha da walin gaha mana teessanin boyina khaha wan dandeessan godha namni isinif jecha guyyaa meeqa beelahee itti mana hidhaa keessa falmatee isi warra ala jiru falmachaa jira diasporaalleen kaa tikeeta firraa muraa kaanis warri itti dhalooytan warri naannoo DCdhaa jirtan warri Ameerikaa keessa jirtan hundinuu kaa mana teessanii hin alaanalina garaa dhibuurra miila dhibuu wayya jaanii ol kaa waan dandeessan godhaa boohaa yookaan ammoo manuma keessa teessanii ustanii rakkattanii if cinqitanii akkanumatti hin taatu bilisummaan akkanumatti hin dhuftu jarrisan nuuf jecha waan if qabee jiruuf isin hundinuu bakka jirtanii ka'aa dhaqaa hiriirratti hirmaadhaa waan godhuu dandeessan godhaa bakkuma takka teessanii alaan oolinaa alaan wanni jijjiiramu hin jiru hiriirri humaa hin fidu maaliin humaa hin fidu jettanii ustanii mana keessa teessanii hamilee waliin cabsinaa kaha baha waan godhuu dandeenyu goonee boohurra waan godhuu dandeessu godhuututu irra furmaata waan ta'eef as Ameerikaa keessa jiraattee hiriira guddicha DC kanarraa yoo haftu taate dhimmi Oromoodhaa dubbachuudhaaf itti yaaduu dhabuuf waan garagaraatiif hedduu si rakkisa. Kanaaf jecha namni hundinuu waan danda'u yoo godhe waan godhuu danda'u qofa godha ilmi namaa hundinuu. Hayyoonni har'aan tana nuuf jecha mana hidhaa keessa akkaataa isaan itti jiran namni quba hin qabne hin jiru namni hin beekne hin jiru namni Oromoo ta'e hin dhageenye hin jiru boo'icha isaanii nyaata maaliif hin nyaanne nyaata maaliif hin goone waan kana hunda godhuurra jettanii dubbatanii mana keessa teessanii alaanaluurra gabbaatanii laffaatanii xiisha keessanii tikeeta murattanii yookaan makiinaa giraaffatanii yookaan makiinaa qabdaniin akka feetanitti yoo deemtan irra furmaata. Kanaaf ammoo waliif dagaleedha waan godhuu dandeessu godhuu jechuudha waan biraatii miti. Waliin qabna qabsoon Oromummaa namni sirratti aanu hin jiru yookaan ka tokko du'ee tokko taa'uuf hin jiru ilma haadha miskinaatiin yookaan akkuma kana dura qeeroon dhiiga lafarra ganneettee har'aan tana oppoodiyoon itti garaa baaftee itti humna baaftee itti maallaqa harkatte kanaa miti. Nama muraasaan bilisoomuu miti yookaan nama dhuunfaatiin bilisummaa barbaaduu miti waan godhuu dandeessu godhi yoo lubbuu kafaluu baatte aarsaa lubbuu yoo kafaluu baatte warri hidhatee gaara jiru fedhoo haaumaa fidu inni lubbuu isaa if kannee jira. Kanaaf ati immoo ka guyyaa oola gala dhaqee karraa galu waan godhuu dandeessu biraa hin taa'ini kaa'aadhaa wal kakaasaa waliif dhaama namoonni ammoo deemuudhaaf carraa hin qabne nama deemuu carraa qabuuf tikeeta irraa muraa maallaqa baasaa nama deemuu barbaadu yookaan nama hojiirra hin jirre yookaan ijoollee qaceelcha mana keessa teessee hin boo'in yoo waan gootu dhabde maallaqni kee nama tokko achi geessee haa galchu yookaan biizii taatu taate yookaan oofa yookaan fudhanne taate yookaan yoo bakka dalagaatti ayyama sii kannuu qabaatan taate maallaqa qabdurraa nama deemuu fedhu yookaan mana jiru qaceelchi bakka kee nam takka jechuu yookaan ijoollee dandeettii hin qabne qaceelchi. Kanaaf jecha ammoo waan godhuu qabdu osoo hin godhin teessee nama komachuu silaa akkas ta'e silaa akkana ta'e silaa waan kana dhiise yaa wajuwaar silaa si deebi'e wanni jaamu hin jiru qabsoon qabsoodhaa qabsoon beeratti burraaqa jaana qabsoon akka itti taphachuun taatu qabsoon lubbuu si gaafatti waan ta'eef waan dandeessu godhii kaayii bayi bakka Oromoon jirtutti arkamii Oromoodhaaf booyi Oromoodhaaf ifqabii Oromoodhaaf maallaqa baasii. Kanaaf jecha ammoo imalli keenya karaa DC'ti bakka jirtanii hundi keenya achitti wala agarru itti fufnaa muuziqaa wal afeerraa ayyaana galatoomaa ulfaadha waan godhuu dandeenyu haa goonu sanii baanee jirra karaarra jirra jaallan keenya egaa corona gaafuma ampilomantii nyaatan qofa gaa hiriira bahuun beeki gaa wannaami gaafa namni du'es bahuun wannaamiti osoo lubbuun jiru waliif boohuudha. Kanaaf jecha waan godhuu dandeessan haa goonu. Waan qabu waliin qaba waan dhabu waliin dhaba kana yaantuma qabu hin eegina hin cabu.
Barak, barak, barak. Share goda walinga damsa kana nama hundaan gaha deemus yoo dadhabde video achi kamera achi yookaan media Oromoo share godhuudhaan Oromoo cinaa dhaabbadhu namoonni as keessa jirtanutti share waliif goda walinga waliin dhaqqabsiisa galatoomaadha waliin haa turru. Mala karadi siti Oromo irrafin kai imboin mana teise dalaga guyyaa takkaatiif jecha imala eegallee jirra diisiidha lafni nuti tiyaanutu yoo xiqqaate lafa sa'a 10-12 akkasuma warri nurratti dhalaa'u ni jira kanurra irraa fagaatu ni jira kai bayi dhaqii guyyaa tokkichaa fi lamaa fi kana hirmaadhu gali hin guutamtu jiruun Ameerikaadhaa tanuma. Karrayyuu fi